Welcome to grade 11 physics. Baga nagaan kara barnoota fiiziksii kutaa 11ffaa nagaan dhuftan. Ashamaa baga nagaan dhuftan gartee. Okay. So before we continue our today's lesson, so barnoota keenyatti nuufin duratti gaa way waligaala keenya jechuudha. So kanaafuu gaa namoonni subscribe hin godhin haaraa yoo taatan jechuudha chaanala kanaafi. Kanaafuu subscribe ol gootanii akka notification isin bira geessee barnoonni keessan yerootti gartee leessanileen anaas irratti isin maxxansu yeroodhaan osoo yeroon isin jalaan dabare isin yaadachiiftee isin karaa online keessaniitiin jechuudha karaa YouTube online akka notification akka isin ergamtuuf subscribe ol gochuu qabdu jechuudha. Akkasumas gaa like gochuu qabdanii akkasumas comment gochuu qabdanii yoo yaada garaagaraa qabaatan jechuudha. Akkasumas gaa share godhuu qabdu jechuudha hiriyoota keessanii jechuudha. Bakka hunda bartoota hundi gartee bakka fagoo jiranii bakka garaagaraa jiran hunda gartee warra barnoonni kun fayyadu hunda bira akka ga'u share naa gootan jechuudha. Maaliif kaayyoon teenya barattoota gargaaru waan ta'eef gaa. So barattoonni gaa akkuma keessanii bakka hunda garaagaraa jiranii isaanii barnoota kana waan fedhaniif share gootanii dirqama lubummaan akka baatan jechuu barbaade jechuudha. So waamee kanaafuu gaa karaa barnoota keenyaatti fufna. Asirratti gaa kan argaa jirru kun cover page kitaaba fiiziksii kutaa 11ffaati. Kana fakkaata jechuudha. Kitaabni haarooni cover page isaa jechuudha. Kun cover page isa fuula duraatiin argamu yoo ta'u kun immoo cover page isa duubaatiin argamu jechuudha. So karaa bahataa hojjaana asirratti peejiin kun okay. This page refers with the so peejiin kun jechuudha. Akkaataa kitaaba isa kunuunsitan himaa deemuu jira jechuudha. So okay. Kana fakkaata karaa baafataa hojii aanagaa. Okay, kunillee peejii isa lammaffaati. So asirratti gaa loogoo ofirraa qabachuudha. Loogoo kitaaba haaraa ofirraa qabachuudha. Kana jechuun loogoon kitaaba haaraati. Asumaan akka loogoo kitaaba haaraa beektan isiniif himuu barbaanna. Okay. Let us come with table of contents. So content yookaan immoo qabiyyee kitaabichaa laalleggaa karaa leesanii dabarrachuudha. So under unit 1 we learned about physics and human society. Physics fi human society kan ilaallu yoo ta'u, so boqonnaa tokkoffaa kana jalatti saabtooppikeelee jira. Saabtooppikiin haga takka tuqaashanii jirti jechuudha. Akkasumas boqonnaa lammaffaa keessatti jechuudha. Boqonnaa lammaffaan gaa waa'ee maaliiti? Waa'ee vektarsiiti jechuudha. Waa'ee vektarsiiti. Akkasumas gaa boqonnaa lammaffaanis takka tuqaa afuritti deema jechuudha. Boqonnaa sadaffaanis concerning about motion in 1 and 2 dimensions. Kana jechuudha kan barannu. Boqonnaa afuraffaa jalatti immoo gaa maal barannaa? Concerning about dynamics. Waa'ee dynamicsii barannaa jechuudha. So kan baafataalee saabtoppikii jala qabachuu boqonnaa afuraffaan. Boqonnaa shanaffaanis immoo boqonnaa shanaffaan maal qabaa?
concerning about heat conduction and calorimetry kana kan wajilaalu. So boqonnaa jaffaan immoo boqonnaa jaffaan gaa concerning with electrostatics and electric circuit kana waa'ee electrostatics fi waa'ee electric circuit wajji barannaa jechuudha. Okay, unit 7 kana ilaalla. Unit 7 waa'ee maaliiti? Nuclear physics fayyadamu kana barannaa jechuudha. Okay, kitaabichi boqonnaa 7 qaba. So tanaaf boqonnaa takka irraa eegalla jechuudha. So unit 1 concerning with physics and human society. So boqonnaa takkaffaan gaa physics fi hawaasa namaa kan laallatu jechuudha. Okay, as introduction jechuudha. Akka introductionitti akka seensa kitaabichatti kan wajilaalu gaa so physics gaa major driver of innovation and economic growth in worldwide in sectors of ranging from energy security, advanced manufacturing, data extraction, and analysis of healthcare and diagnostic, finance, and communication for the benefit of society. Sektoraalee dameelee dila kana keessatti gahee guddaa taphachuu isaatii fiiziksii akka addunyaa guutuutti jechuudha. Sektoroota yookaan immoo innoveeshinii jechuudha. Innoveeshin argannoo gara haaraa kan dhaabbata argatu jechuudha. Akkasumas guddina dinagdee biyya tokkootiif jechuudha. Akka addunyaa guutuutti sektoroota akka anniisaa oomishuudha, enerjii, sektara akka security nageenyaa jechuudha. Akkasumas sektoroota akka meeshaa modernaayizii yookaan meeshaa ammayyaa dhaabbata manufacturingii uumuu jechuudha. Kana keessatti illee sektara kana keessatti illee gahee guddaa taphachuuf fiiziksiin jechuudha. Akkasumas data extraction fi akkasumas analysis of healthcare fayyaa keessatti yookaan damee fayyaatiin jechuudha. Akkasumas diagnostic keessatti jechuudha. Qoricha du'aa tokko qoricha barbaadu jechuudha. Qoricha argachuu hundi faayidaa yookaan gahee fiiziksii jechuudha. Akkasumas finance keessatti akkasumas communication yookaan immoo bu'uuraalee walqunnamtii keessatti kan hunda keessatti gahee hawaasa fayyaduu isaati jechuudha. Hawaasni irraa fayyadamuu isaati jechuudha fiiziksii kana. So chapter kan keessatti in this chapter you will understand the career opportunity of physics. So opportunity yookaan immoo carraa fiiziksiin dhala namaatiif kan ilaallu jechuudha. And also the contributions of physics for every individual and economic growth of a country. Gahee fiiziksiin tokko jireenya dhuunfaatii fi akkasumas guddina dinagdee biyya tokkoo keessatti gahee inni raawwatu kan wajjilaalu ta'uu isaati jechuudha. Okay. Kana jechuudha. Okay, let us start with 1.1. Importance of physics to society. Faayidaa fiiziksiin hawaasaaf qabu ilaalla jechuudha. So physics is one of the sciences that generate fundamental knowledge needed for the future technological advances that will continue to drive the economic engines of the world. Kana jechuudha. Fiiziksiin gosa damee saayinsii kan akkaataa gartee bu'uura beekumsaa dhala namaatiif fayyadu keessattuu teekinooloojii fuulduraaf uumamtu taasisuuf akkasumas
Ikoonoomii yookaan immoo diinagdee matoora diinagdee addunyaa ta'e kan nu fayyadu jechuudha. So physics contribute to the technological infrastructure. Fiiziksiin gahee akka technological infrastructure karaa teknooloojii garaagaraatiin meeshaalee garaagaraa tolchuu jechuudha. Kana keessatti gahee guddaa taphachuusaa akkasumas provide training personnel needed to take advantage of scientific advances and discoveries. Akkasumas training personnel jechuun namoota leenji'an jechuudha. Namoota leenji'anii ifa leenji'an booda immoo karaa faayidaa scientific advanceedha jechuudha. Scientific advanceetii fi akkasumas discovery wantoota garaagaraa argannoo garaagaraa garee argatuu danda'an leenjisuu keessatti gahee guddaa taphachuu isaatii jechuudha. So gareen tun ifa leenjitee booda immoo dhala namaatiif yookaan immoo addunyaa guutuudhaaf scientific advance yookaan immoo qorannoo saayinsawaa argannoo saayinsawaa yaalirratti hundooytan ragarratti hundooyte kan lafa keessa jechuudha. Meeshaa garaagaraa ta'uu danda'a, beekumsa garaagaraa ta'uu danda'a. Kana hunda hawaasa nu fayyadaa jechuudha fiiziksiin. And also physics is an important element in the education of chemist. Look, fiiziksiin elementoota yookaan immoo qabxiilee murteessaa barnoota keessattuu barnoota keemistiidha jechuudha. Keemist jechuun akkuma beekamu gosa saayintistoota kan waa'ee keemistirii qo'atu jechuudha. Keemistoota jechuudha. So beekumsa keemistoota kana gabbisuu keessatti gahee guddaa taphachuu isaa akkasumas injiiners gareelee injiineroota garaagaraa haruu keessatti yookaan beekumsa gahaa akka argatan gochuu keessatti akkasumas computer saayintistoota kompiitaraa kan hunda kan maal godhu kan gargaaru ta'uu isaati jechuudha. As well as practitioners of the other physical and biomedical science. Akkasumas hayyoota yookaan immoo ogeessota fayyaa biomedical science keessatti waa'ee fayyaa kan qoratus gargaaru yookaan immoo fayyaduu isaati jechuudha. So the future of any country and its contribution to the global economy is linked to its ability to develop its human capital in the fields of science and engineering. Kana jechuudha. So fuuldurri biyya hundaa jechuudha. Biyya addunyaa kana gubbaa jiraatan hundi isaa jechuudha. Fiicharii yookaan immoo kaayyoon isaanii jechuudha. Maal godhuu barbaadan? Akka addunyaatti global economy akka addunyaatti dorgomaa ta'u diinagdeedhaan dorgomaa ta'uudhaaf maaltu barbaachisa? Tokko biyyoota addunyaa kana gubbaa jiranii maaltu barbaachisa? Dandeettii nama saayinsiidhaan saayinsiidhaan jechuudha. Kaapitaalaayiz ta'ee san booda biyya isan guutuu akka kaapitaalaayiz taatee guddatu kan taasisu barbaaduu isiiti jechuudha. Tokkoon biyyattii hundaatu jechuudha. Akkasumas injiineroota ciccimoo kalaqa garaagaraa kalaquu danda'an kan galii biyyaa uumuu danda'an biyya takka guddisuu danda'an argachuu yookaan immoo uummachuu kanatti kanaan wal qabataa jechuudha. Kana godhuuf maaltu nu barbaachisa? Dandeettii fiiziksiidha yookaan immoo ogeessota fiiziksiidha heddummeessuu barbaachisaa jechuudha. So gahee appilikeeshinii fiiziksiidha biyyattii takkaaf gad diriirsuu barbaachisaa jechuudha. Kana hunda argachuudhaaf guddina kana hunda argachuu jechuudha. So through its scientists and engineers it is able to develop infrastructure for trade and industry. Look, fakkeenyaaf biyyi hundinuu saayintistoota fi injiineroota ciccimoo barbaadne kan kalaqa garaagaraatiin biyyattii tujjaaruu danda'u jechuudha. Biyyattii sharafa alaa akka argamsiiftu uumuu danda'u ni barbaadne. So isaan kanaan jechuudha biyyattiin takka infraastiraakcharii yookaan immoo oomishaalee garaagaraa jechuudha tan biyya alatti gurguramtu tan ekspoort taatu uumuu danda'u jechuudha. Saayintistoota fi injiineroonni biyya tokko keessa yoo heddumaatan maal uuman? Dandeettii kalaqaa garaagaraa qabanii beekumsa garaagaraa qabanii infraastiraakcharii yookaan immoo meeshaalee dheedhii
haa ta'u meeshaalee tolfamtee tan biyya alatti ekspoortii gootu doolaara irraa argamsiisuu dandeessu ni uumaa jechuudha. Hayyoonni yookaan immoo injiinaroonni biyya tokko keessa jiraatu jechuudha. So meeshaan kun uumamtee booda immoo tireediidhaaf daldalaaf karaa biyya alaa daldalaaf kan dhiyeessuu fi akkasumas industirii garaagaraatiif meeshaa san infiraastiraakcharii san kan dhiyeessu ta'uu danda'u inni dhiyeessu jechuudha. Ni dhiyeessu jechuudha. So saayintiistootaa fi injiinaroota biyya tokko keessatti karaa beekumsa fiiziksiitiin horatamantu meeshaalee babbareedduu biyyattiin guutuun barbaaddu, addunyaan guutuun barbaaddu tolchuudhaan sanboota meeshaa saniif karaa daldalaa uumuudhaaf akkasumas industirii garaagaraatiif meeshaa san dhiyeessanii akka galiin biyya takkaa guddattu taasisu jechuudha. So hundi maaltu kana hunda raawwachiisa beekumsa fiiziksiiti jechuudha. Faayidaa fiiziksiin dhala namaatiif qabu jechuudha gabaabumatti. Akkasumas maal seete physics extend and enhance our understanding of other disciplines such as earth agricultural and chemical and what biological and environmental science. So fiiziksiin jedhu akka nuti maal adda baafnu nu godha akka nuti disipiliinoota yookaan immoo gosa saayinsiilee isaa wal fakkaatoo ta'ee adda baafnu nu godha jechuudha. Kanneen akka saayinsii lafaa earth, saayinsii qonnaa agricultural and also saayinsii keemikaala garaagaraa oomishu keemikaal akkasumas saayinsii lubbu qabeeyyii qoratu biological akkasumas saayinsii waa'ee naannoo qoratu environmental science kajamu kana akka nuti understand goonu akka nuti barannu hubannu kan nu taasisu ta'uu isaati. Akkasumas plus astrophysics ammas waa'ee astrophysicsiti. Akkasumas maali waa'ee cosmology subjectii jechuudha. So kun hundi faayidaa fiiziksiin dhala namaatiif kan jechuudha jechuudha akka addunyaa guutuutti. Okay. Physics can play an important role in developing strategy to combat climate change. Fiiziksiin gahee guddaa inni taphatu rooliin isaa maali? In developing strategy to combat climate change. Istiraatejii yookaan immoo tooftaalee jijjiirama qilleensaa kan kombaat godhu yookaan immoo kan dhabamsiisu jechuudha. Jijjiirama qilleensaa akka inni hin raawwannu akka inni hin argamne biyya addunyaa guutuutti akka inni hin argamne kan taasisu jechuudha. Is the development of cleaner energies. Gosa enerjii aniisaadha qulqulluu ta'e akka oomishamu kan taasisu jechuudha. Akkasumas and in the development of technological advancement. Akkasumas guddina diinagdee fooyya'aatiif diinagdee ammayyaatiif gahee guddaa taphatu isaati jechuudha fiiziksiin. Okay, physics improve our quality of life by providing the basic understanding necessary for developing new instrumentation and technique for medical application. So kanagaa fiiziksiin akkasumas akka nuti jireenya fooyya'aa jiraannu kan nu taasisu ta'uu isaati jechuudha. Maal fa'aa nu taasisuudhaan? Basic understanding akkaataa guddinaatii fi akkaataa meeshaalee garaagaraa itti tolfamtu, meeshaalee garaagaraa itti uumamtee itti tolfamtu kana hunda nu barsiisuudhaan akkasumas teekniika yookaan immoo tooftaa karaa garaagaraatiin dawaan garaagaraa oomishamee dhukkuba garaagaraa ittiin nurraa dhabamsiisuu fi akkasumas such as computer tomography, magnetic resonance, imaging kan hundi waa'ee kompiitaraa jechuudha. Akkaataa kompiitaraan tomoogiraafii itti hojjennu akkasumas magnetic resonance jechuudha.
kan akka fakkii tolchuu keessatti jechuudha. And also positron emission tomography, ultrasound imaging and laser surgery. Look, tokko karaa deemee fayyaati jechuudha kan hundi. Innis irratti haasawuun kan akka ultrasoundidha jechuudha. Laser surgery, computer tomography kun hundi waa'ee fayyaati wal qabatu isaati jechuudha. Medical applications such as damee fayyaa application sektara fayyaa keessatti kan hunda kan raawwachiisu akka kan hunda beekamu taasisu karaa beekumsa fiiziksiitiin jechuudha. So meeshaan tokkoon meeshaan elektirooniksiidha kan nuti karaa damee fayyaa ittiin qorannu kun hundi isaa karaa beekumsa fiiziksiitiin utubamuu isiiti yookaan immoo tolfamuu isii ta'uu isiiti jechuudha. Okay, physics and technology must work together to resolve the need for new technologies. Fiiziksii fi teknooloojiin wajji hojjetanii jiru. Maal godhuudhaaf? Karaalee yookaan fedhii teknooloojii haaraa uumuudhaaf kan gabbisuu keessatti jechuudha. Gabbisuudhaaf teknooloojii fi fiiziksii wajji hojjetu isaaniiti jechuudha. That will decrease the damage to our planet. Maal fayyada teknooloojii haaraa sun tolfamuun? Gartee dhabamiinsa yookaan immoo miidhamiinsa addunyaa tanaa jechuudha. Pilaaneetii yookaan immoo dachee jiraannu tanaa dikiriis godhachuu. Miidhamiinsa dachee jiraannu yookaan pilaaneetota keenya dikiriis godhachuu. Akka hin miidhamne miidhamiinsa kana dikiriis dhabamsiisaa deemaa jechuudha. Akkasumas for strategy to ensure that the people of developing country have the tools to progress. Akkasumas karaalee istiraatejii keessattuu biyyoonni guddataa jiran jechuudha. Kan akka Itoophiyaa kanatti biyya guddataa jiran jechuudha. Akka Itoophiyaa kana biyyoonni guddataa jiran meeshaalee garaagaraa kan isaan oomishanitti fayyadamanii fooyyessuu akka danda'anitti kan nu fayyadu ta'uu isaati jechuudha. So the need for solution to deadly diseases that remain a threat. Kana jechuudha. Fakkeenyaaf tuulsii isaan oomishan kan beekumsaan oomishanii yookaan dawaa isaan oomishan kanaan akka dhukkubni daddarbaan nama fixu san jalaa biyyoonni guddaa jiranis akka jalaa baraaraman akka taasisu faayidaa fiiziksiiti jechuudha. So the need for solution to increasing demands we place on our resource. So before they depleted, akkunis ammas maal ta'eeti beekumsa qabeenya uumamaadha naannoo keessaa qabnu qabeenya uumamaa naannoo keessa jiru osoo inni hin dhumne akka inni hin banne taasisuudhaaf nu kenna jechuudha. The role of physics in our modern world is more important than in any other time in history. Faayidaan fiiziksiin gaheen fiiziksiin addunyaa moderni taate yookaan immoo addunyaa ammayyaa kana keessatti nuuf taasisu baay'ee yeroo kamiyyuu caalaa seenaa keessatti kan yeroo ammaa baay'ee nu barbaachisu ta'uu isaati jechuudha. Society reliance on technology represent the importance of physics in daily life. So hawaasni jechuudha teknooloojii tanaa wal baraa deemuu jechuudha. Teknooloojii tanatti amanee teknooloojii tanaa wal baraa deemuu hawaasicha kan bakka bu'u kan agarsiisu faayidaa fiiziksiin tokko jireenya guyyaa keessatti nuuf buusu hubachuurraa kan ka'e jee hawaasni. So many aspects of modern society would not have been possible without the importance of scientific discovery made in the past. Look. Tokkoon hawaasa ammayyaa jechuudha. Hawaasa ammayyaa akka addunyaa jiru jechuudha. Wantoota garaagaraa kan isaanii barbaachisu argachuu keessatti karaa without beekumsa gartee fiiziksiitiin keessattuu karaa saayintifikii diskafarii karaa saayinsaa argannoo saayinsaatiin
argannoo saayinsaa kan yeroo paas jechuun kan jaarraa san duraa jechuudha. Bara amma jiraannu tana dura argamte irratti hundoofte wanni haaruun teekinooloojiin haaruun akka uumamtu ta'uudhaaf seeratu hundaa'aa jira. So this discovery became the foundation on which current technology were developed. Look, wanni jaarraa kana duratti argamte fakkeenyaaf argannoon jaarraa shanaffaa keessatti argamte jaarraa 21ffaa amma jiru kana keessatti wanni san caalu argamuudhaaf sababa taate jechuudha. Ka'umsa taate jechuudha ka'umsa. So kan hundi nu fayyadaa jechuudha. So discovery such as magnetism, electricity, conductors, and other made modern conveniences such as television, computers, then phones, smartphone, and other business and home technology possible. Kana jechuudha kan akka televiziyoonaa, kan akka kompiitaraa, kan akka silkii foonii jechuudha. Silkii xiqqoo ta'uu danda'a, guddoo ta'uu danda'a. Akkasumas gosoota biizinesaa jechuudha. Gosoota hojii garaagaraa akkasumas teekinooloojii manaa kan hunda biyya kufannuu fayyadu keemistirii fiizikii ta'uu isaa jechuudha. So modern means of transportation look geejjiba ammayyaa jechuudha. Kan akka eerkiraaftii xayyaara jechuudha. Xayyaara samirra nuun balali'u akkasumas kan akka telekominikeeshinii kan akka tajaajila walqunnamtii jechuudha. Karaa teeleetiin jechuudha. Have drawn people across the world closer together, all relying on the concept of physics. Look, kun hundi egaa kan akka xayyaaraa tolfamuu, geejjibni ammayyaa tolfamuu akkasumas telekominikeeshinii tolfamtu tun uummata addunyaa kan akka ganda tokkoo akka gartee ollaa takkatti walitti hiitee argamuun isiidhaa kun yaadrimee yookaan immoo faayidaa fiiziksiin addunyaa guutuudhaaf buusi ta'uu isaatii jedhe. Okay, the influence of physics on society. Dhiibbaa fiiziksiin hawaasa addunyaarraan gahu jechuudha. Hawaasa addunyaarratti taasisu jechuudha. Hawwaji ilaalu jechuudha amma. Okay, explain the importance of physics in transport, in electronics, and in health. Maal ibsisin jee faayidaa fiiziksiin geejjiba keessatti qabu akkasumas elektirooniksii jechuun meeshaalee elektirooniksii kan garaagaraa ga'a. Kan teekinooloojiin ammaa nu uumti teekinooloojiin gartee nu uumti tana hunda akkasumas karaa sektara fayyaa keessatti faayidaa inni buuse himuu isaatii. So gahee guddaa qabachuudha. So this is simple mechanical device such as pulleys and levers, as well as complex modern machines. So this kun hundi jechuudha gahee faayidaan fiiziksiin qabu jechuudha. So like quantum computers and nuclear reactor kun hundi jechuudha gahee fiizikii jechuudha. Physics lies at the root of many inventions that have an enormous impact on the everyday life of the average person. Tokko jireenya dhala namaa addunyaa gubbaa jiraatanii san hunda kan beekumsa fiizikii jechuu kan fayyadu jechuudha. There are numerous ordinary objects that people use regularly that rely on the science of physics to function, including semiconductors, lasers, X-rays, GPS device, radio transmitter, and barcode scanners. Tokkoon gartee meeshaaleen saayinsii fiiziksiitiin dalagaman jechuudha. Kan akka semiconductorota, kan akka leezersiidha, kan akka X-ray, kan akka GPS hundi kan akka radio transmitteridha jechuudha.
sanii fi baarkood iskaanarii kunuuti tokko tokko meeshaalee elektirooniksii kunuun karaa beekumsa fiiziksii waan saayinsii fiiziksiitu akka hojjetaman taasisee dhala namaa tajaajilu jira jechuudha. So transportation vehicles such as automobile kan akka gaa geejjiboota naaftaan deeman jechuudha. Geejjiboota bobbaa garaagaraatiin deemanii kan akka automobile makiinaa jechuudha. Airplane xayyaara jechuudha. Space shuttles could not be constructed without the help of physics expert. Tokko tokko meeshaalee as armaan dubbanne kan akka automobile makiinaa jechuudha. Makiinaa gosa garaagaraa kan akka xayyaaraa kan akka gaa space shuttle jechuun gaa rookeetii fa'aadha. Waan akka bifa rookeetiiti. Rookeetii keessatti maal hojjete kan hawaa keessatti dhukkaafnu jechuudha. Rookeetii garaagaraa misaayilota garaagaraa jechuudha. Kun hundi hin hojjetamu jechuudha. Osoo ekspertoonni fiiziksiidha beekumsa waan kanaan uumuu osoo baatanii beekumsa fiiziksiitiin alatti hojjetamuu hin danda'u jechuudha. So physics is also useful for military purpose. Fiiziksiin ammas akkasumas maali karaa waraana keessatti illee bu'aa guddaa qabaatu jechuudha. Karaa seektaroota waraanaa yookaan difeensii yookaan raajaa biyyaa keessatti jechuudha. Informing the design of weapon. Look, weapons gosa dhukaasa garaagaraa jechuudha. Xiyyitii qalawwii garaagaraa kan dhukkaatu jechuudha. Misaayilirraa jalqabee rookeetii jalqabee haga baazuqaa fi gartee girnoowuu kana jechuudha. Bireenii garaagaraa jechuudha. Weapon jechuun walumaa galatti jechuudha meeshaalee waraanaa jechuudha. Xiyyitii meeshaalee waraanaa jechuudha weapon jechuudha. Kan shugguxirraa eegaltee haga meeshaalee waraanaa guutuutti deemtu jechuudha. Weapon jennaan walii galachuudha. So kana hunda kan informu godha kan tolfamu karaa beekumsa fiiziksiitiin jechuudha. Many of these scientists responsible for inventing the atomic bomb were physicists, and today physicists are involved in the creation of nuclear weapons. Kana jechuudha. So irra caalaan saayintistoota egaa maaltu keessatti gahee guddaa taphataa turan? Atoomik boombii tolchaa turan jechuudha. So garuu gareen saayintistootaa kan damee fiiziksiidhaa kun atoomik boombii tolchaa kan turan akkasumas har'a immoo maal tolchaa jiran dameen saayintistoonni damee fiiziksiidhaa kun fayyaduun kun creation of nuclear bomb nuclear weapon kana jechuudha. Nuclear weaponii kan addunyaa guutuu balleessu hin ta'u tolchaa jiran jechuudha. So kana hunda keessatti fiiziksiin faayidaa guddaa qabaachuu isaati jechuudha. Okay, this is enough for today's lesson. Until next lesson, goodbye. So har'aaf nuuf gaa yeroo biraa takka tuqaa lama fiiziksii kan yookaan irraa jalqabna. So kanaafuu gaa har'aaf nuuf gaa asumarratti dhaabnaa jechuudha.